hadda irra guddaa warri mucattii tanatti duulaa jiru warri keessan akka hin qabne gara hin qabne maa bifa namaati maal irraa goota obboleetti tiyya mee gurraacha miti haga feete kanaa gadaa taatu nama sossooni nama harkaan lafarra deemu haa taatu isii miidha malee fokkinni isii simmiidha maa yaa jara keenya mee yoommoo nuu gala wanti kun mee koppilinki godha taabtaabillee godha sheerillee godha waan biraatu iyyuu jala deemna hadda warroonni waan akkanaa kana dalagaa jirta rabbi maaliif nu qabeennee maal laalle har'a irra guddaan miidiyaa kanarratti jechi wantoota hamaa argaa jirra wantoota hamaa nurra qaqqabaa jira shamarran teenya heeruman qaban shamarran teenya bultiin ijaaranne hadda sirrumaa teenya cubbuun kun maaliif nu qabe cubbuun kun maaliif hin gartee balbala namaa laalaa jiraanna cubbuun kun maaliif nurti cobe yennee laallee jirraa nuti wama nuti dalagaa jirru nuti dalagaa jira homa nuti namaa yaannutti nutti as deebi'aa jira yaanni atadha namaaf yaaddu kun sima mataa keetiif deebi'a obboleetti tiyya achi fageessi obboleetti tanti osoo taate har'a miidiyaa gubbarra dhaabdee isiin akkasii gurraatti cile haa gurraachattu uumama rabbiiti ofirraa bocciti akkam gooti ofirraa bocci moo akkam gooti waan rabbi ittiin uume si rabbiin akkatti si uume ni beeytaatillee taan rabbi si beeka rabbii gaditti akka jirtutillee obbeeyta hadha gaafa namuma qeequu bichaaf namoojji a'uuzu billaahi dhiisaa jira keenya keessaa baya homaa isin hin fayyadu jaalattee jibbitatillee qabrii kophaa kee bu'uudhaaf deemta bakka kaleessa dheengadda munaan dhaqee kana dhaquuf deemta warruma akka kan keekalee miidiyaa kana gubbarra wajjin oolutu hadha garaa qabrii keessa jira tun sinan qattu tanuma fudhattee deemta malee waan dalayte fudhattee hin deemtu ati haa jiraattu dhiisaanii haa gurraachattu haga feete kana feete irra cilee feete haa taatu dhiisaa ofirra maali haa jiraattu intala Oromooti kalee Oromoo gargaaraatiin turte warra jala kana deemee kolfu wallaahi muutiin godinaa biloo godhaa wadee mootee tara qabdan maa akkamii bifti namaatiin akkamii qeeqama Oromoo ta'a nama Oromoodhaaf kaleessa aarsaa kaffale ta'a ganni naga dandeessetti uummata Oromoo kanaan ni fayyadde malee ni miite natti maamee ni miite hin miine waan biraatu sheer gootanii sheer godhaame dhufanii warri nama arrabsa dhufanii warri gartee kennaa rabbi uumaa rabbi irratti duulan sun dhufanii haa dhageeffatanii sheer godhe annama arrabsaa hin jiru hadha obboleetti qabdaati rabbiin bifaa miti rabbiin bifa gaarii sitti hin kennini amala gaarii sitti haa kennu bifa addaattanii bifa bareedaniidhaati miti keessa malee hojiin namaa muciyyoon tun eenyu nu waan goone isii gabbaatee nama arrabsitu nagarre ganda namaa dhiibduun garre yaa jara keenya hin jijjiiramaa mee rabbii jedhaana dhiisaa jettee isin kadhatte maa yoo dhiiftaniin hin gurraachatti eebannee akkas maa yoo gurraachatte hundi keenya warri akkas duyda duubarra baagiraawundi isii kaayattanii fuuldura teettanii galgalaa ganama ishee wallaahi summa isin geettan bifaanillee isin geettan amalaa kaawwanillee isin geessan ganni yoo taate nama hundatu beeka ummata Oromoo biratti beekamtii qabdi kan isin beekamtuuni nama arrabsitee ganda nama arrabsiteetii miti qaama saalaa fi gabbaafteetii miti nama gargaarteetiin beekamte malee nama bira dhaabbattee beekamte malee ma yoo jijjiiramte yaara keenya bifti namaa maali hadda si rabbi maal fuuldura kan kee maal kaayaa obboleetti yoita obboleetti tanti akka gabbaatee waliin galleeti gochuu hamilee isii cabsu yaadu rabbiin akka hamilee kee cabsu beeketti irratti dhiisaa keessaa ba'aa isin hin fayyadu yaa jara keenya maa si fayyada ati eessatti deemaa jirta nu hundi keenya gara qabri yaa'uudhaaf deemaa jirra waan dalayne fudhattee qabritti deemaa jirta amantaa feete qabaadhu xiqqaa ta'e guddaa ta'e bareedaa ta'e wallaalaa ta'e asirraa deemta jireenya namaa keessaa ba'i rabbi sodaadhu ati adda mataan kan kee kun hajamaadha namni wayitti hajamu namni fuuldura waa argachuudhaaf carraaqu tokko namarratti hin duulin obboleettii teetii haa jiraattu yoo hadha ofii bareeda taate boru rabbi ilmoo fokkattu sirraa baasuu danda'a yoo ati hadha ofii kan keetii qajeelaa taate nama fayyaa hin qabne nama dubbachuu hin dandeenye nama walii galuu hin dandeenye rabbi sirraa baasuu danda'a yaa jara keenya dhiisaa keessaa baya rabbi sodaadha qooda rabbi sii qoodu hin beeytu atadhafa bifa namaa irratti duulta waan rabbi sii qoode sababa muciyyoo tanarraa fuudhee waan inni sii qoodu beeyta ganni yoo taate ganniin akka nam tokkooti bareedina qabdi miidhagduudha hadha xiqqaa guddaan isii irratti duula dhiisi fuuldura kee waa hedduutu jira ati biqilaadha ganaa bishaan argatta ganaa daraarta ganaa firii buufta ganaa firee tanteessan ammoo fireentee firee buusa dhiisi jireenya namaa keessaa bahe shamara keessa shamarran teenya rabbi sodaadha obboleetti akka tanteetiiti bifa gurraachatte malee badii biraan qabdu cabaa biraan qabdu cabna biraan qabdu haa gurraachattu uumama rabbiiti maa yoo jara keenya dhiisaa jireenya namaa keessaa ba'a hadda bakka hundarratti yoo muciyyoon tun gadi baatu jara keenya akka nam tokkootitti miidiyaa kanarra isii beeki malee waan takkaa walitti hin qabnu garuu
akka Oromootitti Oromoo gargaartee jirti, Oromoo bira dhaabbattee jirti. Yoo waan feetellee kataatu taateeti bifa uumaa Rabbittiin uume kennaa Rabbi kenneef ofirraa bocuu hin dandeessu, lafa kaa'uu hin dandeessu. Ati ammoo warri guddaan irra hedduun isitti duulaa jiru akka isin geenne ni beekna jechuudha. Keessaa bahe jireenya namaa keessa jiruu fi oofatti feetu fokkatti sin galchitu, feetu bareeddu sin galchitu, fuudhaan jirtu obboleetti teetii miti, haadha teetii miti, homa feete yoo isin taate maalumatu isin jireenya nama tokkoo jireenya nama dhuunfaa irratti bobbaatan. Fuuldurri kan kee Rabbi waan fuuldura kee wallahi afaanuma keetii warri namarra duultan kun miidiyaan kun takkaa si fayyada, takkaa faayidaa sirraa fuudha. Karaan ittiin si fayyadu yoo waan gaarii irratti dalagatte, yoo waan gaarii ergaa gaarii irratti dabarsitee nama tokko fayyade si fayyadamte. Yoo asirraa agartee wantoota adda addaa kana waliin sabsaabatte sima miidha deebi'ee mataa kan kee. Koppiliinki godhaame. Yaa jira keenya dhiisa abbaa fedhe haa ta'u hin haa jiraatu keessatti bifa namaatiin nama hin qeeqin. Ganniin gurraatti haa gurraachatu. Afrikaan cufti gurraatti, abbaan kee gurraatti, haati tantee gurraattiidha. Namni cufti gurraachi, gurraachinnaa miti kan laaltu. Gurraachinnaa miti warra miidiyaa kana gubbarraa galgalaa ganama maqaa Oromoo nyaatu nama hedduutu jira. Namni sin asirraa balleessuu dandeessa. Namni safuu Oromoo cabsu ganni yoo taate Oromoo dubbataa sagalee Oromoo ta'a gabbaatee carraaqataa jirti jechuudha. Haddan danda'u jara keenya miidhamee jira hin dalagadha Rabbi jedhaan hadhiisaa isiniif gara gabbee galuun hin qabu jetti. Oromoo ta'a Oromoo irra duulu nama biraati miti. Saba biraatu osoo ta'e afoo dhaabbattan silaa daytanii akka muciyyoota irratti hin duulle. Maali keessatti ijoolleen dubartii faamaa walirratti duultan isin? Namni silaa hamilee walirratti horu isiniimi? Namni silaa akka hin cabne akka caba kanarraa wal dhoorgu isiniimi? Maa walirratti duultan? Maali isin goote obboleettiin teessan? Hadda gaafa sagalee dhabdan isii namni sagalee isinii ta'u. Gaafa isin rakkattan sagalee rakkoo tana nu baasii wanti jechaa turtan isiidhaami. Hadda maal gootanii irratti duultan? Maal isin balleessite? Waan keessan fudhattan moo? Waan keessan fudhatte yoo inaaffaallee taate wanti ati inaaffaan kun mata makeetitti. Yoo garteetini waa wayiillee taate waan ati si yaadde jecha ati siin jette kana Rabbi kara makee deebisaa jechuudha. Wanti ani isinitti murra guddaa. Gurraachummaa yoo taate kennaa Rabbiiti. Anuu mataan kiyya gurraacha. Atis gurraacha. Gurraatti isii gurraatti tanaaf diimtuun tunillee takkuma waan takka waliin caalan. Garaagarummaan ka jiraatu yoo taate onnee namaa keessa qofa yaada namaa kaayoo akeeka namaa qofa laale. Kaayoo akeeka namaa yoo laalle ganniin kaleerraa nama gargaaraatiin turte sagalee nama ta'aatiin turte. Ilmaan Oromoo kan ittiin isiin beektu kan Oromoon isii beekuun gargaarsa ilmata Oromoo irra gargaarti malee ganda nama arrabsiteetti miti. Kanaaf nu bira kabaja qabdi. Bifa waan barbaadde uffattu waan barbaadde haa fakkaatu. Feetu namaa haa fakkaatu feetu bineensa haa fakkaatu. Uumaa Rabbi uumeen maal gootaati? Mee namarraa jijjiiruu dandeessaati? Nan jijjiiraa warri jetteme uumama kan Rabbi siin uume kana daqii waan takkaaf xiqqoo takkaaf ofirraa jijjiiruu dandeessa hin dandeessu. Ati ammoo gaafa isii irratti Rabbii tokkicha sillee uume isii irra uume irratti duulaa jirtati. Uumaa akkanaa kana maa uumtettee irra duulaa jirta maleen isii irraa miti. Gurraachinnaa miti barabboo. Hadda addunyaa Afrikaan guutuun gurraattiidha. Gurraachummaa ittiin boonan malee ittiin boonti malee waan silaa gartee badii qabu godha wayitii miti. Dhiisaa keessaa ba'a hin hinaaffaa akkanaa tana qalbii nama nyaata dhiisa. Haa furdattu, haa gabbattu, haa gurraachattu, haa qal'attu wanti nama galchi tokko hin jiru. Mee maaluma isin goote? Waan ofiitti hin jiraatti jireenya ofii jijjiirre namni isiniif gara jiraatuun hin qabu jechuudha bara. Si'iin bultii namaa keessa seentu. Wallahi summatti sii kakadha. Hadha si'iin jireenya bifa namaatiin nama dhiibdu. Si'iin jireenya namaa jibbitu. Si'iin gartee jecha hamaa namarra keetuma matama keeti. Simatti deebi'a Rabbitti kakate nama miidhe tokko miidhamu malee miidhaan isaa sarara gahu malee dhiisu jedhe. Simatti deebiti. Nama sin zollomne tokko lafarraa kaatee obboleetti ta'e zollomtu. Obboleessa kee zollomtu. Kakkaanni waan ati jettu kana hin beekne Rabbi tokkicha malee inni nan dhagu ati fooloo argadha jettee namni na haa argu jettee jechoota hamaan ati jettu kun sima mataa kee irratti deebi'a jechuudha. Atadha yoo gartee bifa qabaatte ganaa dhaltee heerumta. Ganaa gartee heerumtee dhalta. Ganaa ilmoo argatta. Waan Rabbi sirraa baasu hin beektu. Bakka dhaabattu hin beektu. Waan Rabbi sii qoodu hin beektu. Si dura jira wanti dacheen diriiraan kun kan ganaa waan ati dalayde keessa Rabbiin jazaa kee gadi dhiisu si dura jira jechuudha. Yookaan ganaa Rabbiin muti godhaa warra jala kana deemee kolfa. Muti iyyuu miti biloo godhaa. Yookaan ganaa Rabbii waan ati dalagaa jirtu kana waan ati hojjetaa jirtu kana bayyala kana. Waan ati hojjetaa jirtu kana Rabbiin booda maaliin godha? Yookaan gartee ilmoo afaan hin beekne. Ka dubbatu hin dandeenye, ka sii walii hin galle, ka takkaa aabba aayasiin hin jenne Rabbi sirraa baasa. Wallahi. Ka takkaa ol jedhee akka ilma namaatitti guyyama takka yoomati aayya naan jedha yookaan haadhatiyya naan jedha jettee ati eeydu kuni guyya takka ka haadhatiyya siin hin jenne abbaa kiyya siin hin jenne Rabbi sirraa baasa yookaan.
waan rabbii keessan seenina isa keessa baya haa jiraattu akka feetetti wallahi haa jiraattu haga suuraa namaa ol baaftu mee waan gaarii dubbadhu ol bayite namni dhibbi silaalu irra namni kumni silaalu irra wallahi summa hin dalaga taartama kun dalaga yoo beete kan dubbachaa jiru kun illee dalaga waan dalaga dhotana keessatti qooduma rabbinaa qoodirraa sabsaabadha maleeni waan biraatti timiti mee waan gaarii dubbadhu nama nalaalaa fi miti silaaleef silaaluu baatetti illeeni wanta si fayyadu tokkos hin jiru yoo waa si miidhe malee waan gaarii dubbadhu ergaa gaarii wayi namaa dabarsi akhlaaqa kan kee gaarii dubbadhu nama tokko lama waa barsiisi hadda manuma banattee uma xiqqoo fuutee cirraas deebitee nama irratti hin duulina yaa jara keenya jaalattanii jibbitan itti illeeni obboleettii teenya muna rabbi rahmata isii haa godhu nama takkaa ijaaba fuula ofii irraa hin buufne nama takkaa ol bahee miidiyaa kana gubbarratti nama hin arrabsine nama takkaa jecha hamaa namaa hin deebifne rabbi rahmata isii haa godhu mee akkas ta'e fuuldurri keenya hundi akkasuma ta'uuf deemna hundinuu warri asirraa hadha nama arrabsitu mataa namaa gad deebistee warri hadha jireenya namaa keessatti dawoo godhatte billaalee ka shunkullitti boochaan ergina warri hadha asirraa akka barbaade taate kiyyaaf kan keellee manni bakkee masani quba qabaadhu achuma galuuf deemna waan gaarii dalaydullee fudhattee galta waan hamaa fudhatteellee achuma galta hadda addunyaan ati dalagataa jirtu tun taata asirraa abaaboo olii qocattu tun nama arrabsitee takka feeteeti taatu tun asirruma dhiiftee deemta osoo ati gartee duutee ijjiteen buru inni gargar qoodatan wanti qoodamuu hin dandeenye kan kee kiyya kaati jettee fudhattee deemtuuni wantootuma asirratti arraba kan kee irraa bayeef harkaaf hojii kan keeti jechuu yaada keeti kanarra walii gallaami kanaafuu namatti hin duulina haa jiraatu ilmi namaa ganni yoo taate ganniin akka nam tokkootitti Oromoodha nama Oromoo kana gargaaraatiin ture nama Oromoo kana fayyadaa ture nama Oromoo kanaaf waan qabuun bira dhaabataatiin ture hadda immoo bifaanii miti kaleessa gaafa nama bira dhaabbattu ani gurraatti jettee nama bira hin dhaabbanne ani diimtu jettee nama bira hin dhaabbanne gaafa ati bira dhaytee sagalee naa ta'etti ati diimtuudha sagalee naa ta'e hin jenneen ati gurraattiidha sagalee naa ta'e hin jenneen ati Oromoodha malee hadda Oromummaa fi firraa fulqatte miciyyoon tun maa irratti duulan mee isin maaf eessaan gabba'ee ilmi namaa mataa ol jedhee dalagata akka namaatti gabba'ee eessaan nama wajjin deemu waa hedduu argaatiin turre yoo isin hatta mana uffata isin dhaytu bitattan dhaytu dhaqanii suuraa kaasaniiti miidiyaa kanatti hin shakkalatan maa jara keenya yaa rabbi sodaadha keessaa bayaa waan namaa yaa akhi ganniidhaa miti eenyu yoo ta'e saba kamiyyoo ta'e uumaa namaa keessa uumaa rabbi keessa seenina amala gaarii qabdi ganniin wallahi amala gaarii qabdi wanti namni ittiin jiraatu amalaani malee kanaafuu kottaa ol bayaati ol ergadhaa gastii keessa jechuudha mee yaanni kun isinii ta'e moo isinii hin taane wantoonni amma deemaa jiru kun akkamitti ilaaltan isin keessatti ijoolleen shamarranii wal irratti hin duulinaa dhiisaa keessaa baya ganniin hadhalleen borullee nama kaayoo qabu nama akeeka qabu kaleessa bakka san keessatti illee sagalee hawaasaa ta'aa jirti ammallee deebitee dhagaa mukatti buutee osoo of jijjiiraa jirtu rakkoon irra qaqqabee jira rakkoo irraan ammoo isin rakkoo itti taatanii jechuudha osoo Oromoo kiyyaan fatanamee jira na fatanamee jira kalee rakkadhee biyyaa bahee rakkoo kana ofirraa jijjiira osoo isin jettee isin boottu obboleeyyan kiyya osoo jette miciyyoon tun amantaan nama qoonne namni kun amantaan nama qooda gandaan nama qooda yoo amantaa miciyyoon tun kiristaanaa bar amantaa musliimaatiif akka amantaa ofiitti gabbaatee masgiida kana sitti ijaaramatee masgiida tokko isin iitee gabbaatee ijaaramanii beeytanii namni waan darbe akkamitti yaadanne isin hadhaa wanta wal irratti booddan gaafa akkas jettu san an kiristaanaan musliiman jennee bar hadhallee amantaa fi jabeeffata amantaa namaallee jabeessiti nuti kan nuti barbaadnu kana shari'aa islaamaa keessatti illee nama tokko nama sitti ittiin buunetti ittiin bu'in amantaa isaa kabaje bakka inni si jabeessu obbolummaa isaa jabeessi akkuma isin amantaa keenya jabeessine isillee ni jabeessine amantaa isillee waliin jaalanna nuti amantaadhaati miti amma keessatti keessa jirtan uumama rabbiitiin isii dhiibaa jirtan isin maa uumama rabbiitiin gurraachinaan dhiibdanii oromummaa keessaa baaftanii maa oromoodhaa bar adda isin bifa kanaan osoo hadda namni nama dhiibee nama baasu taateeti ganni kalee keessaa baaftan Oromoo keessaa jechuudha maal waan taate gurraatti hidhettanii akkamitti yaada akkanaa kana sammuu keessa akkamitti isinii dhufa akkamatti isinii dhufame haddallee yoo taate borullee yoo taate ani akka nam tokkootitti ganniin na bira kabaja qabdi ganniin haadha Oromooti ganniin obboleettii teenya ganniin bareeda caaltu rabbiin gubbaa miti keessa si haa bareechisu obboleessatiyya obboleettitiyya keessa gurraachinnaa miti rabbiin keessa kan kee adii haa godhu hawaasaa wassi haa galchiisu namuun dajjaalata ganni gaafa isin tapha isii katakkaa gabbaate geema nam tokkotti hin erganne nama 30 dhaqee ilaalaa bara Oromoon waan qabduun jala dhaabbatte kun jaalala raayi jaalala rabbi namaa rabbi sii haa kennu rabbiin namaa kenna ati irra immoo gaafa asuma dhuftee
asuma dhiyaate bifa namaa gurraattidha. Ifanni aadaa akkas taate maa gurraachattu kaanu gurraacha mataan kan kootu isi caala gurraachadhaani. Maa rakkoo qabaa kun rabbiin naa kenne gurraachinna uumama. Hundi keessan gugurraadha. Afrikaan gurraatti duruu haadha keenya gurraacha abbaa keenya gurraacha. Maa rakkoo maal qaba? Gurraachinna miti warri miidiyaa kana gubbarratti safuu Oromoo cabse qaama saalaa waraabee ergaa jiru hin jiru asirra wajjin taa'ee fayyadamaa jiru. Hinjiru jara keenya kan safuu cabse kan duudhaa cabse kan gabbee miidiyaa qaama ofirraa ol mulqee carqiisi wajjin qabe goota keenya ijaan hin jirtanii. Hadda meema bifa namaatiin maa nama geeddan isin. Bifa namaatiin viidiyoo namarra waraabuun bifa namaatiin namarraa dubbachuun maa barbaachise kun? Meega fageessaa yaada ittuma fayyadamuu bichaadhaa miti. Mee gartee isin fayyadamuu micha itti fayyadama miidiyaa kanallee. Mee harkaan koppilingi godha warningi illee narra jira. Homa ta'ani akka nam tokkootitti takkaa gandaan nama koo deemee rabbi ilma gandaan hangadin takkaa dhugaan jallisu rabbiin ammallee dhugaan an jallisiisin. Ani yeroo baay'ee ganniitti qoosaa miidiyaa kanarra fidee wajjin kolfinee taphannaa hojii eegalte ergasiin hojii eegalte qoosaa wajjin dur qoosnu sanillee ni dhiise maaliif haa dalagattu haa jijjiiramtu kalee Oromoodhaa dhaabbachaa turte kalee Oromoo jijjiiraa turte mee muciyyoon tunuuf haa jijjiirtu jennee ajandaan taanuuf jedhe wallaanuu qoosaa wajjin qoosuun hin dhaabe yeroo takka deemee mana isii dhaqa malee. Hanga isin na komattu boona maano biran dhufne akka duraanii maa qoosaa kee maa dhiiste wallahi summa ani yaadeeti muciyyoon tun kaleessa biyya namaa san keessa biyya rakkattu san keessa rakkachaatiin turte biyya hattaan dalagattee illee uttiif jijjiiruu hin dandeenye haa ta'u kaleessa sagalee hedduu nama hedduu ta'aatiin turte silaa Oromoon adda muciyyoo tana mataa isiitu gargaaruu dhaqaba irratti duuduu keenyaa miti dhagaa irratti darbachuu keenyaa miti nan sobee ijoollee nan sobee wallahi laziif.